Arbor, 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 arbor online school. Egaa hordoftoota teennaa kabajamoof jaalatamoo har'allee viidiyoo gabaabduu takka isiniif qabadhee dhiyaadheera. Saayitii tokkorraa akkamitti hojjechuudhaan galii gaarii argachuu akka dandeenyu, diipooziit xiqqoo irratti mallaqa xiqqoo invest irratti godhuudhaan galii gaarii irraa argachuuf saayitoottan akkanaa kanneen filattanii osoo irratti hojjettanii baay'ee bareeda jechuudha. Mee kallattumaan waa'ee saayiticha kana haa ilaallu. Gara saayitichaa seenee jira jechuudha. Saayitichi kun sadarkaalee ittiin hojjechuu dandeenyu qaba jechuudha. Tokko tokko sadarkaa isaa qaba. Sadarkaan jalqabaa fakkeenya isa kana VIP jalqabaate jechuudha. VIP waan jedha $30. VIP lammaffaan $100, VIP sadaffaan $500, VIP afraffaan $1,000, shanaffaan $3,000, jahaffaan $8,000, torbaffaan $15,000, saddeettaffaan $30,000, saglaffaan $50,000 jechuudha. Egaa asitti gara gadiitti kan arginu kun namootaan irratti hojjetanii baafataa jiranii fi namootaan irratti hojjetaniitiin milkiidhaan komishinii isaanii argataa jiran jechuudha. Mee ol deebinee iddoo kanaa ilaallu. Saayitichi kun maal akka ta'ee fi akkamitti akka irratti hojjechuu dandeenyu akkasumas liinkii isaa eessaa akka argachuu dandeettan diskiripshinii kiyya irratti gara xumuraa isiniif ka'a jechuudha. Wanti ani isinii dhaamu saayitiiwwan akkanaa kanneen yeroo hundaa yoo argitan fakkeenya anarra viidiyoo kana maxxansee yeroo isinii kennu kanatti seentanii irratti invest gootanii hojjechuun sun haala qorannoo keessanii irratti murteeffama jechuudha. Qorattaniitiin ilaaltanii itti gaafatamummaa fudhattanii akkuma ofii kiyyaa itti gaafatamummaa fudhadhee hojjedhe irratti invest gootanii hojjechuu dandeessan jechuudha. Mee kallattumaan as bira haa dhufu. Gara gadii kanatti maal argitanii home jedha, order, recharge, customer service akkasumas miika jedhu jira. Kanneen hundaa tokko tokko isaati waliin ilaaluu dandeenya. Yeroo keenya gabaabsinee fayyadamuudhaaf mee order kan jedhu biraa dhaqnu. Orderiiwwan isaan kanneen jechuudha. Orderiin isin hojjettanii ittiin galii argattan, meeshaa gurgursiistan waan biraati miti jechuudha. Fakkeenya meeshaawwan gurguramu keessaa mee uffata daa'immanii kana haa ilaallu. $18.9 baay'isuu komishinni kiyya 0.097 jedha. Waliigala $19.8 jechuudha uffanni kun kan ittiin gurgurame. Akkasumas kopheewwan, kaalsiiwwan, sa'aatii, riimootii, chaarjariiwwan garaagaraa, dhakaa baatirii kanneen jechuudha kan isin hojjettanii. As biratti baalaansii keessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa kan itti aanume riichaarji kan jedhu irraa seennu. Riichaarji kan jedhu irra yeroo seennu haala ittiin saayitii kanarratti guuttattanii jechuudha. Namni tokko galmaa'ee xumuree akkamitti gara saayitii kanaatti mallaqa ofii invest godhuudhaan egaa hojii oomisha ittiin bitee gurguruun mallaqa bu'aa guddaa jalaa akka argatu shooppii onlaayinaa yookiin immoo suuqii onlaayinaati jechuudha kun. San immoo viidiyoo irratti diskiripshinii waan isinii kaa'uuf gara telegiraamaatiinis tahee karaalee miidiyaalee hawaasa garaagaraatiin na dubbisuun haala ittiin riichaarjii godhattan viidiyoo itti aanullee qabadhe kan isin dhiyaadhu ta'a jechuudha. Akkaataa gaafii keessaniitii fi akkaataa haala sochii keessanii ilaaleeti jechuudha viidiyoo itti aanu kan qabadhee dhiyaadhu. Kun immoo customer service yookiin immoo tajaajila maamiltootaa jechuudha. Isaan kunniin online serviceedha isin keessummeessan jechuudha. Dogongorri kamuu yoo isin irratti uumame gara WhatsAppii, Telegiraamaatiin akkasumas gara onlaayinaa saayitichaatiin isin keessummeessan jechuudha. Inni kun immoo mii jedha, ana jedha. Aniin kun immoo $43.5 qaba. Haala ittiin hojjedhee amma itti argadhuun waliin kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee amma tokko tokko isaatiin my order jira, team reporting jira, tiimii keessan waliigala, miseejii siistama nama affeeruudhaaf nama haarawaa, invitation friendii kana tuqtu, formation tutorial asitti immoo tokko tokko isaatiin dhiifama. Tokko tokko isaatiin asitti beeksisa qaba jechuudha. Isin beeksisa tokko tokko isaatiin beeksisoottan ba'an irratti immoo formation ba'an irratti badhaasa qaba. About as jedha waa'ee dhaabbatichaa rule and regulation in qaba jechuudha. Seera dambii ittiin bulmaata akkasumas agent corporation sitting fi recharge promotion qaba jechuudha. Badhaasa guutuu keessanii qofaan yeroo guuttanillee badhaasa qabdu waan ta'eef. Itti aanee kan ilaallu immoo recharge fi withdraw kan jedhu as jira. Mee amma kallattiin isii tana isii asitti akka kalandarii jirtu mallattoo right jettu qabdu tuquudhaan $1 fudhachuu dandeessu jechuudha. Guyyaa guyyaan mee tuqee jira. Guyyaa jalqabaa fudhatte, guyyaa lammaffaa fudhatte, guyyaa sadaffaa kee fudhachuuf naan jedha. Isii tana tuqa jechuudha. Tuqee jira. Isii tana. Akkuma isii tana tuqeen maaltu naa dhufa? Sign in kan jedhu kana tuqa jechuudha. As bira dhufe. Kuno waan gold jedha. Goldii tokko naa kennee jira. Mee X godhee haa ba'u amma X godhee gara duubaa deebi'u. 43
tuqaa duwwaa 5 kan jedhu kun amma 44 ta'ee jira jechuudha. Kun akkaawunti baalaansiin kiyya amma asitti illee ni jijjiirama. Refresh goonee haa ilaallume. 43 tuqaa duwwaa 5 kan jedhu 44 tuqaa duwwaa 5 lama ta'ee jira jechuudha. Haala kanaan doolaara takka argachuu dandeessu. Hojii guyyaa immoo meeshaa bittanii kan gurgurtan san order kan jedhu bira dhaquudhaan isin immoo kallattumaan eessa dhaqitan home kan jedhu irra dhaqtu. Home kan jiru bira dhaquudhaan VIP jalqabaa VIP waanidha jechuudha. Doolaara 30 investitti kan godhe qoradhee ilaaluudhaaf isa kana gadi tuqna. Orderri 30 kun akkatti isinii dhufa asitti. San booda get order kan jedhu kana tuquudhaan haala kanaan isinii fida. Ordera tana pay immediately kan jedhu ni tuqtu. Continue tax dha kan itti aanu hojjedhuudha. 29 taatee jirti. Haala hunda isaatu hojjennee xumurra jechuudha. Haaluma kanaan ordera hundaa hojjennee ordera 27 fakkeenya mee ordera 27ffaa kanarratti doolaara 36 tuqaa 44 bite doolaara point tuqaa 1.8 naaf kaffala jechuudha. Pay jedhee fudhadhee jira. Continue jedhee itti fufee jira. 26 irra ga'ee jira jechuudha. Haaluma kanaan hojjechuudhaan tokko isaanii irraa galii argachuu dandeenya jechuudha. Mee hanga xumuraatti hojjedhee deebi'ee kan walitti deebinu ta'a. Viidiyoo kana amma taa'ee 24 irra jira waan ta'eef hanga xumuruu akkatti hojjechuurra xumuree geessee walitti kan egaa hordoftoota teennaa kabajamuuf jaalatamu gara xumuraa ga'ee jira jechuudha. Kun amma kana booda kileem takka qofannaafi takkittii tana tuquudhaan mee kan xumuraati jechuudha. Baalaansiin keenya asitti 48.44 ga'ee jira. Mee isii tana yoo fudhadhe immoo meeqa taati laata? 48.44 kun xumurtanii jirtan jedha jechuudha. Haala kanaan 48.62 4.56 siif kennee jira naan jedhee jira jechuudha asitti. Haala kanaan salphamatti ordera keenya fudhachuudhaan haala kanaan hojii keenya hojjennee kaffaltii keenyas argachuu dandeenya jechuudha. Isinillee qorannoo irratti gaggeessaa. Doolaara akka argachuu barbaaddanii argadhaa isiniin jechuun dhaamsa kooti. Haaluma kanaan immoo withdraw yeroo barbaaddan akkamitti baasii akka gootanis immoo withdraw jettu kana tuquudhaan baasii irraa godhattan jechuudha. Kunoo adreesii guutee jira asitti. Teessoo guutee jira jechuudha. Teessuma kanaan kallattiin baasii kiyya baafadha jechuudha. Kanaaf isinillee haaluma salphaadhaan wanta isin dhibee kamirrattuu gaafii gaafata. Haaluma kanaan as bira dhuftanii fakkeenya minimum kan jedhu adreesii erga guunnee geessinee booda mee 48 jedhaani baasii san booda maal gootanii erga kana guuttanii booda as bira dhufuudhaan confirm the withdrawal yoo jettaniin baasiin keessan guutumatti mallaqni keessan guutumatti kan isinii bahee gara akkaawuntii keessan isin asitti guuttanii kanatti isinii galu ta'a jechuudha. Akkaawuntii kana guutuudhaaf akkamitti guunnaa akkasumas gaafiiwwan garaagaraa kan isinitti dhaga'amu kamirraa na gaafachuu dandeessu. Gara koomentiitti gadi bu'uudhaan yaada naa kennuu dandeessu. Haala salphaadhaan mana keessan taatanii iddoo kamiyyuu taatanii biyya keessa biyya alaas hojii garaagaraa irra taatanii hojiidhaan alas barataas barsiisaas eenyumaa taatanii bakka jirtanitti hojii haala salphaadhaan onlaayinaan dalaguu dandeettan akkatti qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a jechuudha. Anis Arboor Online School irraa Kaliil ture. Haala ittiin nama affeertan qofa isinitti agarsiisuun kan xumuru ta'a jechuudha. Viidiyoo keenya gara gola buutti deemna. Invite friend kan jedhu ni cuqaasna. Akka isa cuqaasneen booda QR koodiin inni kun isinii dhufa. Isin immootu liinkii keessan qofa isii tana tuquudhaan jechuudha kan nama affeertanii. Egaa isii tana qofa kooppii tan jettu tana tuquudhaan jechuudha. Kooppii success isiniin jedha. Isii dhuma tana yookiin immoo isuma kana screenshot gootanii nama ergitan namni isuma kana QR koodiidhaan dubbifate yookiin liinkii kana tuquu qofaan galmaa'uu danda'a jechuudha. Galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Maqaan isaatis akkuma gara mataa gubbaatti argitan kana group appan 52.com jedha. Kana jechuun liinkii kana yeroo galmooftan immoo boonasii qabdan waan ta'eef viidiyoo biraatiin hanga wal agarrutti yeroo gaarii isiniif hawwaa. Yaadaaf gaafii komii qabdan kamiyyuu gara xumura koomentii irratti naaf kaayaa. Diskiripshinii irratti immoo wanta barbaaddan liinkii ittiin galmeetis ni argattu. Horaa bulaa deebanaa. Arboor, 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 arboor,
Arbor Online School.